ما شاء الله. عملني كبدي بدل لك كل لما أقول قلت نو لا أكيد فلوكاتي كوينين فرسا إسنسلا نمني جنده وفينا وأنا ما شيء جيسك جلتاني فكرتني هافي تاتو ماري مالغا سافانا كماسن أبي جافي قول نو نمني جنده وفي نمن كبجو نمن قدس نمن جاجون بيت ركو نبر نيكمي أكا أساني ستو ندون همم تكان سفارس ريف جالدو يوم نفارست ريف لايفي جستي خدرت همم تكان فارسون تو ريولا لا فارسو تو حمزة خيني همم تكان فارسو تو حمزة نفارس ati yeroo unda ani wanta nirraa dinqisiifadhu keessa alaal zamaano yeroo unda osoo ati akka kana arrabatti xaragattu guyyaa tokko si'i kabajaadhaan itti haasa'u takka dhageenyeen deeyin otoo ati asii gadi shamaxxattu kabajaan si bira teessee siinaa barrakkoon tanaa bara Alex tanaa bara akki watti faamnu anuma qofaan kun faarsu jira akkanuma ree kabajaan dhaggeeffatu qabdi nutu waan nutu waamee qadiifneef kabajaan dhaggeeffatu qabdi maal fa'a waan meeqarra hunneef maal fa'a kan qabne hunda wajjuma naasoo nu ishiin hin qabdi bishaan to afaan nu jira jette qurxummii islaamaa Ni kamne nam zamaano maal labde maal ilaaltee labde ni qabda maal maali maali wanni sun ni qabda waa hundaa maaliin dhabe jin jaaltu alaamanni kiyya guutu maalin dab وما دبني وانت كندبنا الحمد لله رب العالمين hin qabdu jettee waan وانت تيجي خير ولا كذا no سوف زرت كارثة سيته hin qabdu jettee wanti shakkitoo jiraatu immoo akka ilma dhiiraatti bira geessee mirkaneeffachuudha alaalatti ni qabdaa hin qabduun hin jiru dhiira ta'e inni nu isaa waggaa kudha lama muka sadii dhab mirkaneeffadhu jaaltu dhufee bira gee zamaanoo dhiira ta'e Alex jechuun zamaanoo Alex muuxannoo qabaadhuu siin jaaman gorsa ajaa'ibaati bara keessa beeytoota beeyta no ilmoon durbaa takka haaltuun nama safuu eeggattu amala qabeettii safeeffattuu akka taate osoo beektuu asirra teessee waa hunda akkasiin sittaasoftu barbaaddees laa hin godhin caaltu abbaan fedhe siyaatu no abbaan fedhe siyaatuffatu abbaan fedhe siyaajaju wallahi caaltu Alex hedduu si farsi wallahi zamaanoo ni naaf taafaaruu isatti illee afeer guyyaa tokko nafeera feeruu miti akka gaariitti nafeera sanu waan ani hin qabdu jee akka maqaa si balleessu kana haalaalu Dr. Biftu ahlan Tanzaaniyaa ganda keenyaa sanjalan nagarte mal amma Alex abo hulaatti ya rabbi akka khobiyyaa gitti nuti tuqaale Alex bakka teessanii rabbi nuti warri dargaggeessii dardarummaadhaan beekamu bultiidhaaf haadha manaa laallachaa jirra. Bakka teessanii rabbi nu haagoo jenneetiiti informaationa tokko gaafachuu jirra. Mee waan kanaati irratti nu deebisi. shakarriis informaationa qaba. No informaationa qabaachuu otoo hin taane muuxannoo tokko nuu qooduu qaba. Alakkate. inuma geessan yabsir numa geessan inshaallah Ni sodaatti kophaa fuudhu. Jechuun ni beektaa zammee gisee dardarummaa qabnu kana nutis akkuma shamarraniitti ni sodaanna. waliif fuudhaasiif yaabdeen ani amma laa na dhageessanii Qoy biyyoon tun abdee qomaali qabdi atiif abdee waliif fuudhaa. Okay, mee Alex itti fufi abee. Koi Jalfadilo ni fi enyu zamano. Jalfadilo. Yes. La daga kasa. Sedaga. No sedaga ujjirra bi. Bro. Kanin dufe anamma sofee tan ganna darba da na kuta male an caaltu argeetiin dufe
Waan an dhufee fixadhoo gutak. Sambuudaas. Waan fixadhu. Inde? Oh. Kana jechuun barbaacha caaltuun gisee biraa geestii ni beektu. Caaltuun geestii. Okay, yemee zamaanu ati itti fufi zamaanu maal fixatamee. Mucaan haa fixatu. Ani miti ittiin fufin. Okay. Zaman. Baafattee Laal. Isin ogguunda roobaa jira sorry. Isin ogguunda miidiyaa hawaasaa kana nuti. Mana Mubaarak Musammaa yeroodhaan nu gargaarsatu funaanama. Mana Asli yeroodhaan nu rakkinatu haasa'ama. Mana bakka tokko bashannan entertainmentii godha. Waanuma nama bashannansiisu nama bohaarsutti jijjiirame dhuftanii asitti rakkina keenya. Rakkina dhamanaa, rakkina birrii, rakkina dhukkubaa namni naasa'in asitti. Oh. Eessa dhaynee bashannanu nuti eessa dhaynee yaada keenya ibsan maali rakkinni kun qe'ee Oromootiin dhumu? Fixadhu dhugaa keeti. Nin fixadhu. Kana yoo taate fixadhu fixadhu. Fixadhu. Innaa caaltuu jechuun ijoollee bahaa Oromiyaa keessaa jechuudha shamarran keessaa keessumaa. Gubadhu gaa. Ni beektaa shamarran bahaa Oromiyaa baay'een jala Harargee keessa jiraadheetiin beekaa. Wajji jiraadhee wajji nyaadheetiin beekaa. Ogguu miira keessa galan ogguu aaran waan isaan jedhan akkaataa isaan itti nama arrabsan ni beektaami jecha isaan fayyadaman. Gafat qamaashii. Ni beekna gaasan walumaan beekna asirratti hin dubbannu. Guyyaa takka caaltuu ramee jecha hin taane tokko dhagayeera dhiitinatti. Ati yoon dhageen anaas sii mare. Ani ni adabamaan ani ilaal duuti natti faradamu. Caaltuun guyyaa ilma akkas ta'e ilma haadha akkas godhe ilma maarree ta'e isheen jetteetti taanaan duuti natti murteeffamu. Isii dhiirri zamaanuun takkaa isaa akkas jiru fidde an duuti natti murteeffamu. An kudhan siifin fida kan zamaanuu. Okkee fidime. Kamaal ka zamaanuu kamitti kudhan fidde? Gabra. Wallahi miidiyaa hawaasaa kanarraa an nama jaaladhu. Malee zamaanuu biraati jira afaan buukee gootee usitaan. Laa kun abbaa gaarii jirti Alex. An faarfame jettee akka jibdaati. Ati nama shamarran. Faarfame jettee an takkaa nama arraba. Obboleettii kee haadha kee kan taatu dubartoota asirratti baaftee kan arbi jerkaanii kan jedhuun si miti. Sun faaruu keenya. Sun warruma dhugaati. Harmaa fi arraba maal torbi jira? Sun dhugumaa bar. Agartee egaa jechuma akkanaallee afaan caaltuutiin. Mucaa kun gisee waa fudhate dhalaa itti bareechee dhiira jibbisiisa. Maal si godhe? Ani caaltuu wannan irraa jaaladhu wannan yeroo hundatti hin faarsu amalashee ilaalchasee kabajasee safuusee. Bareedina siitoo Alexoo. Dhugaa amala ni qabdi dubrummaan qabne malee. Ati achuma deeme ati sammuun kee achumatti qollofameera mudhiidhaa gadi nama hin taatu ati oliin baatu akka nama. Warran fuudhintu jiraami taphni taaf. Nagaan hin jirare wajjin hin jira ween barbaadachuu jira ala. Ati nu jiraadha caaltuu amala kana sirraan fudhatini. Zamaanoon akkanatti itti fufnaan irraa fudhata abshirni hin deessa miila afraniin hin deessa. Maal qabda maal sirraa furan? Akkuma asii baateen biloo godhu maal danda'ee fudhataa miti kun maal sirraa fudhata? Naka jibaabaa. Oduu. Amma akka ammatti akka taasoo kana jecha keessumaan hangan takka haasa'uu dandeenya. Innaa waa'ee caaltuu wantoota hafan baay'ee sittiin himaan. Maal faata fedhiiroo? Hedduudha. Wallaahi gaariin isii bareedinni isii miidhaginni isii kan keessaa alaa baay'een isaan dubbatamu. Isin asirratti gaafa seessi bira teessu dhuftee salphisuu gadi bubuusuu akka dhiirri asii taapsii godhanii fi zaraxxaxuu malee guyyaa tokko ati qashtiidha ittiin hin beekuasa bilbilaan hin beeku waatsaappiidhaa fi himuudhaan hin beeku asirratti takka asirraan dhagee arrabuma dheerattaan. Alex Abu Musbaar irraa dalagee akkam mirqaa cabsii yoo goote.
Sanuu bar Jimaa dawaa qabu qameerra. Sanuu miseensa baratte. Namni nama faarsuun feetanii miree asida. jaalfadiloo. Sanuu bar kaleessa maa jedhee na aarse beektaa tasa wanti miira keessa na galche. Lubbuun isin ittiin biyyaa dheessitanii nu ittiin qabsoofnu kun lubbuu siitamii ennaan eessumatti qabsoodhuma kam qabsooftee beektaatii jedheen. Yaaltuun qabsoo hin eessi. Hojjaa soo jira. Ana mana. Zammanoo qabsaa'ee beekaa. Of course, he is. Keessatti. He contribute. Yoom? Keessatti. Qilleensarraa Wani irratti qabsaa'e. Warra daansii taphatu sana. Daansiin duuba teenya reechma sun qabsoodha barbaachisaa waliin nutti jira. Warra halkan hurkaa budu saniif baate. Gosh. Gaafa taphatu sana. Anastanya nayti kilabii sir. Nagaruu wanti hin jiru gaafa sana. Kuni qool sanii miti. Gaafa nuti kophaa teenya agaazii dura dhaabbannee lollu. Mucaalatti Aleksi jettuun kuni. Abon qabsoo itu gisee nan jiru kophaatti Oromoo ta'uu ni sodaadha nama naan jee. Kophaatti Oromoo ta'uu ni sodaadha. Dhugaa. Sunis qabsoodha. Gaafsa lubbuun jiraatetti har'a qabsaa jiraame bakka takkaa dhumu. Mee har'a maal qabsaa'ee? Zamaanoon har'a Duba inni har'a maal qabsaa'e? sagalee meeqaatu jira? Aleksuun sagalee maalitti? Amma ijoolleen gisee hedduun zamaanoon oofishaalii kantiibaa waa hundaa ta'e Aleksoo amma namni tokko itti gaafatamaa dhimma waliigala maali fa'aa ja'a namni qabsoo sana agarree ja'a. Maaliin sun maalisiin? Itti gaafatamaa waliigala dhimma wayiiti. Maalisiin? Dhimma warra hin qabne. Maali akka dhiiraatti haasa'a ka maal isa? Guddaa sossaabii warra karaa walabaa jee zamaanoon. Alex takkaan qabsoo. Karaa ispaaltii. Kaziiraa deemii gaafadhu. No, karaa ispaaltii make sure godhaa jira akkasii galee seeraan tolfamus. Angaaf tokko katabbii qarshii miliyoona 5 harka qabatee dhaabbatoo galeetiin jira gaafa qabsoosan. Eenyutti? Ati. Ati bar nama karaa cufaa dhagaadhaan jennaan qarshii dhagaatti makiinaa irraa buusiif nu ergaa nama jedhe akkaatti irratti deebi'a. Jecha reesun. Wayi gocha. Gochaanis duubatti. Jechaa fi gochii wal dhabeetta. Waldab. Warri biraatu guyyarraa hunoo mootummaa buusaatiin oolu boorokutee helikooftara kaase bararuuf deema. Ani gaafa na dabbaru qoosaadha. Gaafa na dabbaru maaliin dhaggeeffatu?